Muummichi fi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jiran maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama si ja'uun hunda biraaree nama isin haala gaashee ja'u qofa bira kaa'e. Kaakistokraasii waan jenni jira. Kaakistokraasii jechuun maal jechuudha? Hoggaa namoonni dandeettii hin qabne, amanamummaa hin qabne, naatoo uummataa hin qabne, incompetent, irresponsible, corrupt warri ta'e qofti hoggaa biyya bulchan kaakistokraasii jedhama siistamni sun. Kanaaf ministeeronni kun amma qaalchanii sodaatan. Namichi inni arrabsa ni ari'a ni hidha. Kanarraa kaka'e waan dhugaa takka itti himan. Waan inni gubbaa kaffitu kunaasirraa hin jiru. Fudhataniitu hawusan. Waan fudhatan san immoo hojiitti ni hiikan. Maaliif itti namanan? Takka itti namanan, takka dandeettii isaan qaban. So qaallichinii fi ministeeronni isaa wal qufan qaban ni fakkaatan malee. San qofa osoo hin ta'in biyya ollaa hundaa wal lolee jira. Somaaliyaadhaan wal lola, Eertiraadhaan wal lola, Jabuutiidhaan wal lola. Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaannee jira. Asumaan hordofaa isiniin jenna. Wanni ammaan tana Itoophiyaa keessatti deemaa jiru hedduu takka nama gaddisiisa. Yeroo ammaa kana akka gaafa qabsoon gaafa durii kaanitti deebi'aa jirti fakkaatti. Amma bifa haaraan duubatti nu deebistanii ammallee gara qabsootti nu oofuu deemtanii kan jedhume kama waliin ilaallu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Mee asumaan hordofaa waa irraa yaaddan yookaan waa irraa qayyabattan yookaan waa irraa barattan jeen yaada. Yeroo ammaa kana wanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru qabsoon bifa haaraan waan eegalaa jirtu fakkaatti. Uummata Oromoo irratti gisee ammaa kana ajjeechaa fi reebichi adda addaa geggeeffamaatiin jira. Naannoo adda addaa Oromiyaa godina adda addaa keessatti nama ajjeechaan akkasuma ijoollee ajjeechaa fi nama gartee laaftumatti. Ajjeechaa godina Harargee lixaa aanaa Xullootti torban lamaan dura raawwateen daa'ima ji'a 5 dabalatee namoonni 3 yoo du'an 4 ammoo madaa'uu BBC'n jiraattota irraa odeeffate guyyaa kaleessaa gabaasee ture. Ajjeechaa kanaaf miseensi maatii humnoota nageenyaa milishaadhaan jedhanii ibsanii turan. Ajjeechaa kana kanneen saaxilan hidhamullee dubbatan. Maatiin BBC'n dubbise akka jedhanitti kanneen ajjeechaa kana raawwatan hidhamaniiru. Dhimma ajjeechaa kana guyyaa har'aa kan gaafanne ajjeechaan poolisii aanaa Xulloo Inspektar Olaanaa Taaddasaa namoonni ajjeechaan shakkaman hidhamuu himan. Haa ta'u malee waa'ee ajjeechaa kana odeeffannoo bal'aa kennuu hin feene. Hamzaa Huseentu dubbise. Ani biyyan jiru baadiyaan ture. Garuu warri akka faara raawwatan namatti dhukaasan fa'aa akka seeraan to'ataman fa'aa akkas odeeffama sirriidha ergasii. To'atamanii jiru. Yeroo san to'ataman. Kan namoota irratti dhukaasa raawwatanis seeraan ala to'atamaniiru kaan ergasii tasgabbaa'eera miti. Waa takka hin jiru nagaa biyyi naqu. Oromoo Karrayyuu horsiisee bulaadha. Loon, re'ee fi gaala karra sadeen jechuudhaan waama. Hawaasni horsiisee bulaa kaanis gaala akka qabeenya guddaatti ilaalaa jedhu dhalataan Karrayyuu obbo Leellisaa Marcoo Boruu. Amala beellada kanaa wayita ibsan gaalli ilmoon yoo jalaa du'e ilmoo namaa akka ilmoo isaatti ilaalaa jedhu. Firaa'ol Balaay waa'ee gaalaa. Jarra kaatee karra sadeen jee yaamu loon, re'ee fi gaala warra kana sadeen keessaa gaalli qabeenya guddaadha. Qabeenya uummanni kun karaa baay'eedhaan itti fayyadamu. Gaala lafa rakkinatti kan nama dhaqqabu. Yoo gurguratte illee mallanni isaa sun maatii kan beela baasu. Yoo iddoo tokko gara iddoo tokkotti illee immoo deemuu barbaadde akka geejjibatti kan itti fayyadamanii. Kanaaf horii jiran keessaa horii baay'ee bona dandamatuu danda'u. Yoo bonni baay'ee kan dheeratu ta'e fakkeenyaaf loon baay'ee dadhabuu, re'een baay'ee dadhabdii gaafa waan dadhaban aannan isaanirraa hin argatamu. Bara bonni baay'ee dheerate yookaan immoo hongeen baay'ee dheerate bara wanti nyaatu dhabamillee gaalli aannan isaatiin hawaasa tajaajiluu akka danda'u maatiin daa'ima isaa gaala duukaa oofee akka daa'imni sun aannan gaalaa saniin guddattu godhanii akkasitti gaalli sun guddisa maatii keessatti gahee akkamii akka inni qabu jaalala. Gaalli guddisa maatii san keessatti qabu karaa ittiin ibsu keessaa tokko waan ta'eef bu'aan gaalli uummata Karrayyuu keessatti qabu baay'ee olaanaadha. Gaalli re'ee